Yaa goobana kaleessa uumamni keessan Oromoon uumamne Oromoon balleessuuf isin uumatani Oromuma keessa erga Oromoodhaaf waan tokko hin goone maqaa Oromootiin kursii Oromoorra maal nu gootaa teessa gaafii Oromoodhaa takkattiin deebifne deebiin isii eessa hin deebisa jedhaa kiisii tanaafuu ta'e kiisi mataan keessa Oromoon tokkocha Oromoo kam jarta Oromoo kam diida waggaa lama ciiftee filannoon gadhuufnaan amma na filadhaaf karaa tolcha jette akaafaa fudhattee ganda keessa fiida tasa hin taarini filannoon dabartu sin filannuun jiida hin baratta malee batii teessanirraa barachuu hin dandeenye osoo yakkamtootaaf shakkamtoota ta'uu keessanis hin beeynu sirrootani jennee nu isin amanne amaanaa kennalle isinii kennanne kursiirra sin kenne amaanaa kennalle karatti nyaatanii bakkaan nuuf hin genne waan dhufuuf hin beeku namni waan dabarteen beeyne guddifne gattina akkana nu gootani jennee nuti neyne aadaa wanti buutii dhagaa fuuna jennee buutii lafaa fuunee matarra uf kenne nurraa bu'i jennee warwaachuutti jirra mana jala kenne maal teennee warwaanna buutii lafa buufnee dhagaa lafaa fuunee mataa keessa dhayu amma kanaan booda buutii fi bofallee amanuun hin ta'u duute jenne malee jarri warra biyyee arraabeetiin ka'u Ola baatumme dhagaa baatti dhaabde nagaa buufte seene Itoophiyaan hin hafne Eertiraan hin hafne gammachuu dhiichifne wal keessa cekeene tooftaan kan ta'e garuu lola dhaabuu miti lola lama yeroo tokko seenuun feene addunyaarra beektee gargaarsa horiitiif gargaarsa meeshaalee waliin sassaabatte humna waraanaalee bakka tokko jatti walitti achaafatte sababa kana waggaa 100 dhiitee bulcha jettee karoora baafatte turin taatuu dhiisi karoorri akkasii Haayile Sillaasee kalee galaafatte haaleessuma kana maqaa nagayaatiin addunyaa irratti argattee badhaasa Adda gaddeebite ummatuma kan kee yoo fittuu rasaasaan hojiin kan kee kun addunyaa maqaleessii kenne badhaasa gaafii keessa galchee qaaneesse mataansa hojii fi wallaggaa maqaa waraanaatti waraana leenjifte irratti bobbaafte ummata qulqulluu dubartiif daa'imman lafarraa hobbaafte isiin guyyaa tumtuu jaarri halkan tumaa maaliif sabni kenna jirtuu lamedhumaa sababni isaa maali mee kana nuuf hima hojiinis Oromoo wallaggis Oromoo ilmaan Oromooti obboleeyyan teenna hanga ati jara lafarraa duguute nafxanyoota waliin gara keenya dhuftu maaf teenne si'eeyna artiistoonni sabaa wardiyyaa sabaatiin irraa hin tuqinii fi saba kenna yoo dhiisuu katittu rasaasa geerarsaa sirra gadi kenna abiyyootti loltuu Oromoo bobbaate lafarraa hobbaate jenne maqaa kan kee galmee seenaa keessa dhaloota boruutiif galmeessinee kenna yookaan atattamaan Oromiyaa keessaa loltoota keeyyaafii kumaanti poostillee otoo olteen bulin uummatarraa kaasii ummata dammaqe ummata beeke ummata wal beeke intarneetii cufuun ukkaamsuun basaasaan amantii fi kutaan gargarii kokkootte gochuu hin dandeettu hidhaa fi rasaasaa furmaatan ta'u gaafilee deebisaa nama hidhuu dhiisaa akka hiitan gadhiisaa nama tumuu dhiisaa warra tumtan kiisaa kafixxa rasaasaan gumaa namaa baasa yoo uummanni bal'aan isin fedhuu didee maaltu hidhannoodhaan ganda namaa kee isin fiisuu fidee baarrii qawwee humnaan nama bulchan taree yaa nafxanyaa qawween nama bulchuu baree
abdii teessan kutaa isin nyaatte sareen ishoo uummanni Oromoo kuchintee feelafaa uummanni Oromoo walakkaree lafaa Oromoon tokkocha Oromummaan lafee Oromummaan dhiigaa Oromummaan lafaa yeroo lammii teenna kumaanti poostiidhaan lafarraa tuquu gallammiin kun marrafaa jaarri jara fixee nuu dhufuu wayafaa ammumaan dammaqaa dafaa ka'aa lafaa walitti birmadhaa walin laaluun fafaa wallakka duwwaamii tokko kenna gargar nu qoqqootee nu caccabsuuf dhufa yoo dhaabsisuu baannee jaarri itti fufa miidhaan wallaggaa fi gujii irratteenu baraaqee kennas boru deemee dhufa ishoo Adabadata lakkisa yaagantu waa'een bilsigina dubbii lamaan galin isiniin galtu yaa holotii baddee holola dhoofina hoolaan gaafa qalanqa samii agartu bishaan kuluunji gaaguma dhaqqabde silaafuu ol qabda kajige hin artu osoo keessan beeyne wacan guddisina akkuma kaleessaa dogoggoruu maltu ulaa banaa hunda manuma seetanii goda jawwee seenuuf silamaaf jarjartu bilsiginaan baanan dhaaba goobanoonniif naftanyoonni dhaabde aangootti dacha'uuf tooftaadhaan daldaltu qilleensi ammaa kun obomboleettiidhaa dhagaamu karaa sadhiiroo hin agartu ofirra gattaa keessarraa famina dhaabubbeen dabartu yoo gattaa'uu dhufte obomboleettiidhaan boodaree dhabamtu gaalana bubbisu dambalii furga'uun markaba daddaaku yaabbachuun hin ta'u bilsiginaan kunis osoo hin dhaabatin daddaakutti jira itti hin tuutina waan lafa dhayu gommaan jala dho'ee motorri gubate titee jira ka'u ka Oromoo taate tokkollee yaabbatin markabichi kun Oromiyaa keessa deemuu hin danda'u ishoo Yor kubbaa bute lammaa harkaan gahe lammaan kubbaa bute gara Abiyyi dhahe Abiyyi rukute kubbaan goolii ta'ee jarri foorfeen bahe akkana taphatee geeba laakkochiise taphataa wal ta'e osoo jedhaa jiru hadha gaddachaana yoo nuti walirru diinni kubbaa dhahe nutti gaddeebise akka kubbaa hulaa ta'e na gubbaa taphachuutti jiran hin agarre marru malli ammaan tana daddafee nu baasu taphaa fi taphataa hattaan dirree kubbaas dafnee haa jijjiirru tooftaa diina keenya kalee ofirraa cabsineen tokkummaa uummata onnee saba keenya surrii saba keenya daddafnee haa qarru tokko kennan gargar nu qoodanii nu mo'achuuf malee Tankiif jetti nu mo'uu hin dandeenye hin beekani jarru jijjiiramni dhufuun shakkii tokko hin qabu akka ajaa'ibaa kanatti xiixaa dhufe erguma masaraa mootummaa keessa lukaan seene sirni nafxanyaatiin butameetiin kufe Abiyyi Osseeman gaafii Oromoodhaa takaleessa kaate ta lubbuun Oromoo kumaa fi kitilan jaarraa tokkoof qixxee irratti obbaatu osoo hin deebisin hulaa irra dhiisee ofumaa Osseenee hulaa gadi cufee sirna nafxanyaadhaa qabrii keessaa baasee nafxanyoo tokkofte harka qabee kaasee dabalamaa jechuun dhagaa harka kaayee hulaa jalaa banee nutti gadi yaasee hiriira nu baase hin dagate malee hiree nafxanyaatiin hiree Oromootu aangoo isa baasee addunyaa irratti maqaa itti godhee noobeelii badhaase kana duwwaa miti qabsaa'ota cimoo warra qabsootan fuuldura furgaase warra aangoo irraa ofii gadi bu'ee aangoo isa baase akka Dr. Lammaa Magarsaa warra dhiira raase akka Xayyiba Hasan kaan aangorraa buuse kaan bakkarraa kaase OPDO duree aangoo ol deebise warra lammaan kalee aangorraa harcaase nafxanyoota hedduu kaawwan ofiin marse kaan of jala dachaase halkanii fi guyyaa masaraa Minilik haaromsuuf fufe osoo qabrii qotu qabrii keessaa baase kitaaba nafxanyaan kalee waliin kufe wahunutti bayni filsifinnaa jechuun baasee baatee gadiin dhufe uummanni fudhanne kuwwan hin tartaase kuwwan gubu fufe filsifinnaan kufnan biltsiginnaa jechuun dhaabotee caccabsee walitti babbaysee dhaabee gadiin dhufe sunis hin dhaabanne Oromiyaa keessatti Oromoo biratti naannoo Amaaraatiif nafxanyoota dubbatu olii gata farsa waan dhaabata kufe. Nafxanyaaf goobana geerarsa tokkochaan walii isii shafaa biltsiginnaan baanan shafi'amtee jirti iddiri himaa fi durumba afuuftuun haa afuuftu dafa boottuu fi boochiftuun mul'ii fi hidhattee qoma ofiituma haa dhiittoo fi lafa duuti araattiiloo awwaalli gondarii awwaalan dhaqqabdan taaziya magaa yoo dandeettan tarii. Iba qeerroo qarre barattoota teenya warra ofii dhumee aangoo isin baase isin aangoo baanan dursa qeerroomaa fi qarre hidhuu isin kaase biyyi nagaa ta'uu namni nagaan bara barattoota teenya warra naannoo Amaaraa keessa ukkaamsitan dafaa gadi dhiisa gara maatii jaraa atattamaan rara
Adaa isin duruu barnootaatiin isin nama barate achitti ukkaamsuuf maqaa barnootaatiin ergitanii qaraa. Ilmaan abbaa qabdii tafaa gad yaasa barana wal fuune wal gadhiisaa hin jirru filannoo duubatu gargar nu baasa.